Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Viidiyoo keenya har'aa kana keessatti kan waliin barannu tokkoffaan soomni gahaadii Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos kan ayyaana cuuphaa bara 2018 yoomirraa eegala kan jedhu waliin laallaa. Qabxii lammaffaa irratti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif galaana Yordaanositti deemee cuuphamee kan jedhu kan waliin laallu ta'a. Qabxii sadaffaa irratti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif gara Yohaannisitti deemee harka Yohaannis cuuphaatti cuuphamee kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Nagaa isin daganne hundumti keessan lafaaf bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'eetu akkam jirtu. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Viidiyoo kana hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Laayik, sheer gochuudhaaniin namoota hunduma biraan gahaa. Akkasumallee namoonni haaraa taatanii gara chaayinaalii kanaatti dhuftan baga nagaadhaan dhuftan sabiskiraayib gochuudhaaniin yeroo hundumaa kallattiidhaan barnoota isinii darbu hordofaa isiniin jecha kallattumaan gara barnoota keenyaa irraatti darbinaa jechuudha. Gahaadii jechuun maal jechuudha? Sooma gahaadii guyyaa jala bultii ayyaana cuuphaatti kan soomamu jechuudha. Soomni kun gahaadii jechuun qophii jechuudha. Of qopheessuu jechuudha. Qalbii ofii qopheessuu, of haaromsuu jechuudha. Gahaadii jechuun gama biraatiin ifa bahuu jechuudha. Kanaaf ayyaanni cuuphaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dukkanarraa gara ifaatti, du'arraa gara jireenyatti bilisummaa kan nuuf kenne, ifa kan itti nuuf bahuu isaa itti yaadannu, ayyaana kana kabajuudhaaf immoo kan itti of qopheessinudha jechuudha gabaabumatti. Kanaaf ayyaanni cuuphaa kun ayyaana ifaati. Ayyaana bilisummaa keenyaati waan ta'eef kanaaf qophii taasisna. Namni gaafa ayyaanni dhufu uffata miiccataa, qaama dhiqataa, waan haaraa mana keessatti kanaan dura hin jirre bitaa, qophiilee adda addaa taasisa. Hafuuraanis immoo qophii taasisna. Cubbuu keenyaaf, yakka keenya, badii keenya, balleessaa keenyaaf jireenya keenya keessatti dabarsine hunda yaadannee kan itti of qopheessinu, lammaffaa akka ittiin deebineef kan itti murteeffannuu fi gaabbii kan itti galludha jechuudha. Kanaaf guutummaatti soomni kun guyyaa tokkoof yeroo hundumaa ni soomama. Nyaata irraa, dhugaatii irraa, walumaa galatti wantoota bu'aa beelladaa ta'an sooma qaban hundumarraas ni soomamaa jechuudha. Yeroo baay'ee ayyaanni cuuphaa guyyaa adda addaarra oola. Kamiisarra, dilbatarra, roobirra, jimaatarra ooluu danda'a jechuudha. Namoonni dilbanni hin soomamu akkamitti soomna jedhanii gaafii kaasu. Egaa dhugaadha jechuudha. Dilbanni nyaata hin soomamu. Garuu sooma bu'aa beelladaarraatii ni soomamaa jechuudha. Soomni gahaadii kun walumaa galatti bu'aa beelladaa kan ta'an kan akka killee, foon, dhadhaa fi bu'aawwan beelladaa kamiyyuu ni soomamaa jechuudha. Namni barbaade immoo guutummaatti nyaata lagatee qophii ayyaana cuuphaa kana soomuu ni danda'a jechuudha. Gaafa ayyaana cuuphaa xarrii 11 garuu soomni jiru jechuudha. Gara gaafii keenya isa lammaffaatti darbina. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif Yordaanos keessatti cuuphame yookiin laga Yordaanositti cuuphame kan jedhu qabxii ijoo laalla. Qabxiiwwan ijoo sadan kaasna. Sadan tokko kaasnee ilaalla. Qabxiiwwan ijoo sadan tokko kaasnee ilaalla. Tokkoffaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laga Yordaanositti akka inni cuuphamuuf sababa kan ta'e raajiin dubbatame akka raawwatamuufi. Galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'uuti Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti akka dhufuuf raajiiwwan raajotaan raajaman dubbataman hundi isaanii raawwatamaniiru. Tokkoffaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni dhalatu kan akka raajicha Isaayyaasaa durbummaadhaan ilma ni deesse jechuudhaan. Isaayyaas boqonnaa 7:7 irratti raajaa ture. Raajii sun raawwatameera. Raajonni hedduunis raajaa turan. Akkuma dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif raajamee raawwatame sana cuuphaa isaatiifis raajiin raajamee ture durfame. Akka inni cuuphamu jechuudha. Akka inni cuuphamu, eessatti akka inni cuuphamu durfamee osoo hin dhalatin hafuuraan raajonni abbootiin keenya raajii raajaniiru.
Tokkoffaa raajiin kun kan inni dubbate qulqulluun abbaan keenya Daawit faarfannaa isaa irratti 113 cuftuu keessatti 114 lakkoofsa 3 irratti akkana jedha. Galaanni argitee baqattee. Galaanni maal taate? Argitee ni baqattee. Yordaanosis gara duubatti deebitee jedheeraa jira jechuudha. Tokkoffaa galaanni argitee baqatte. Yordaanosis duubatti deebitee. Raajiin kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni cuuphamuuf gara Yordaanositti akka inni dhufuuf kan raajame yommuu ta'u, raajiin raajame kun guyyaa irraa kana kan raawwatamudha jechuudha. Yordaanos yeroo murtoofteef gara duubatti deebiteetti. Akkuma raajichi dubbate jechuudha. Hiika fakkeenya kana gaafa ilaallu maal jechuudha jennee ilaalle Yordaanos ka'umsi isaa tokkodha. Maddi isaa jechuudha. Maddi isaa tokkodha. Gadi siqee bakka lamatti qoodama. Irraa fagaatee immoo bakka tokkotti walitti deebi'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha yoo jenne Yordaanos ka'umsi isaa tokko akkuma ta'e dhalli namaa jalqabni isaa tokko yookiin Addaamidha jechuudha. Yordaanos gadi siqee bakka lamatti akkuma qoodame dhalli namaa bakka lamatti qoodame. Israa'eloota warra waaqa amanan warra dhagna qabatan jedhamanii kan biroon immoo alagoota warra dhagna hin qabanne yookiin Ahzaabota jedhamanii bakka lamatti qoodamanii turan. Kana agarsiisuuf. Yordaanos deebi'ee bakka tokkotti walitti deebi'uunsaa ijoolleen Waaqayyoo Israa'eloonni warri Waaqayyotti amanatan fakkeenya cuuphaa kan ture dhagna qabaattis warri amanan dabalees warri dhagna qabaatti namanne Ahzaabota warri ta'an Kiristoosiin yookiin immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuuphamuu isaatiin tokko ta'aniiru jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yordaanos keessatti cuuphamee xalayaa garbummaa kana gaafa barbadeessu warra isatti amanan Israa'eloota warra dhagna qabatan qofaaf osoo hin ta'in alagoota warra ta'an Ahzaabota warra jedhaman hundumaaf xalayaa garbummaa kana nurraa qe'ee jechuudha. Kanaaf fakkeenya kana ibsuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tokko galaana Yordaanositti cuuphameera. Fakkeenyi biraa laga Yordaanositti raawwatame maal yoo jenne qulqullichi Iyyoob laga Yordaanositti cuuphamee fayyee ture. Iyyoobi fakkeenya Addaam isa dhukkubsachaa ture yookiin fakkeenya cubbuu yoo ta'u yookiin fakkeenya abaarsa foonii fi lubbuu yoo ta'u Yordaanos immoo fakkeenya cuuphaati jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yordaanositti akkuma cuuphame nutis immoo Yordaanositti cuuphamne yookiin immoo fakkeenya Yordaanos kan taate cuuphaatti guyyaa 40 fi 80tti cuuphamne abaarsa foonii fi lubbuu irraa fayyinaa jechuudha. Kan biraan Israa'eloonni biyya isaaniif abdachiifamtee turte Kana'aan galuudhaaf dursanii laga Yordaanos ce'an. Nutis biyya nuuf abdachiifamte mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf fakkeenya Yordaanos kan taate fakkeenya lammaffaa dhalachuu keenyaa kan ta'e cuuphaa Waaqayyoo irraa dhalannee galaana ibiddaa sana ceenee mootummaa Waaqayyootti galuun nurra jiraata. Kanan taane taanan mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenye. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhuguma dhuguman isiniin jedha. Namni lammaffaa bishaanii fi hafuura qulqulluu irraan dhalanne mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti kan dubbateef kanaaf waan ta'eef kanaaf cuuphaan hundeessuuf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana Yordaanositti cuuphameera. Lammaffaan raajiin dubbatame akka raawwatamuufidha. Sadaffaan xalayaa du'a keenyaa balleessuufidha. Laga Yordaanositti cuuphamuu isaatiif iccitiin guddaan xalayaa du'a keenyaa balleessu. Addaam sababa cubbuu hojjeteef gannat keessaa
hari'amee xalayaa garbummaatiin irratti barreeffamee Addaam garbicha seexanaa Hewaan garbittii seexanaa jedhamuudhaan goota 5,520 turan. Addaam gidiraan yommuu isatti cimu gaafa isatti ulfaatu Daabiloos akka isaaf salphisuuf kadhatee ture. Yeroo kana Daabiloos akkan gidiraa kana sii salphisu yoo barbaadde naaf mallatteessii jennaan waan barbaadde fidi barreessiti ani siifan mallatteessa rakkoon qabu garuu gidiraa kana qofa narraa salphisi jedhee gaafate ture. Gaafa kan Daabiloos Addaam garbicha seexanaa Hewaan garbittii seexanaa jedhee barreessee mallatteessisee tokko galaana Yordaanos keessatti inni lammaffaan Si'oolii keessatti hin darbatee jira. Hin awwaalee jira. Kan laga Yordaanositti awwaalame gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos cuuphamuu isaatiin qaama isaatiin irrajjatee waaqummaa isaatiin gubee balleessa. Kan Si'oolii keessatti awwaalame immoo fannifamee gaafa guyyaa jimaataa diina keenya Daabiloosiin fannoo irratti hidhee ilkee du'aa cabsee gara Si'ooliitti bu'ee warra du'anii fi achi keessatti rakkachaa jiran baasee xalayaa garbummaa sana barbadeesseera jechuudha. Kanaaf qulqullichi Phaawulos maal jedha? Qolaasiyaas boqonnaa 2:14 irratti isa nurratti barreeffamee ture sana isa nutti hin tolle sana waan karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin dugugee fannoo irratti cinqirsuudhaan nurraa balleessee bilisa nu baasee akkuma jedhe. Qulqullichi Fireemis Galatoo Durboo Maariyaam kan wiixataa irratti Addaam fi Hewaan xalayaa du'a isaaniif tarsaaseera jedhee kan dubbateef kan akka yaadannoo fida jechuudha. Kanaafuu xalayaa garbummaa keenyaa sana haquuf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana Yordaanos keessatti cuuphameera. Lammaffaan raajiin dubbatamee akka raawwatamuuf. Sadaffaan immoo cuuphaa nu hundeessuudhaaf. Namni cuuphamne mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u waan ta'eef mootummaa Waaqayyootti akka ittiin galluuf cuuphaa nu hundeessuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana Yordaanositti cuuphame. Isa kana fakkeenya godhachuudhaan nuti isarra cuuphaa kana ni cuuphamna jechuudha. Qabxii sadaffaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif harka Yohaannisitti cuuphame? Isa qofa miti maaliifis gara Yohaannis deeme kan jedhu laata. Yeroo sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannisiin cuuphamuudhaaf Galiila irraa ka'ee gara Yordaanositti dhufee jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3:13 irratti. Dubbisni macaafa qulqulluu kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannisiin cuuphamuudhaaf fageenya guddaarraa gara Yohaannisitti akka inni deeme agarsiisa jechuudha. Mee gaafii tokko haa ilaallu. Akka seera biyya lafaatti jechuudha. Garbichatu gara gooftaa isaa deema malee gooftaan gara garbicha isaa hin deemu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo gooftaa ta'e osoo jiru gara garbicha isaatti deema. Maaliif kun? Maaliif kun yoo jenne seera nuuf ijaaruudhaaf. Seera nuuf ijaaruudhaaf. Kana jechuun osoo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gara Yohaannisitti deemuu baate har'a sooressi mana qulqullummaa deemee mana qulqullummaa hin tajaajilamu, hin cuubsisu, hin cuubamu. Gara manaatti naaf koottu jedhaan luboota. Gara manaatti naaf koottuti achitti na cuubeera. In ajajaa jechuudha. Gooftaan keenya cuuphaan hundumaaf walqixa. Manni kiristaanaa hundumaaf walqixa akka taate mirkaneessuuf jecha namoonni hundumtuu gara lubootaatti gara mana kiristaanaatti deemanii sirna kana akka gaggeeffataniif fakkeenya guddaa nuuf ta'e gara Yordaanos gara Yohaannis deeme. Kanaaf macaafa qulqulluu irratti akkuma dubbate Galiilaa irraa ka'ee Yordaanos gara Yohaannisitti dhufee cuuphame. Dabalees gara addunyaa kanaatti kan dhufeef tokkos gadoof qabummaa nu barsiisuudhaaf waan ta'eef kunis gadoof qabummaa isaa nuuf ibsa. Sooressis dureessi namni kamuu gadoof qabee gara isaa akka deemu kan waamamtaniif kanaafi jedhee macaafa qulqulluu irratti akkuma dubbate Kiristoos immoo barbaacha isaa akka hordoftaniif fakkeenya isiniif kennee isiniif ta'es gadi jedhee simateera jedhee tokkoffaa Phexros 2
lakkoofsa 21 irratti akkuma dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa hundumaan fakkeenya nuuf ta'eera. Kanaaf nutis gara laga Yordaanos gara bataskaanaa deemnee cuuphaa kan cuuphamuuf kanaafidha jechuudha. Kanaaf egaa Yohaannis garbicha isaa ta'ee osoo jiru gooftaa isaa akka cuuphuuf fedha Waaqayyootiin ta'ee cuupheera jechuudha. Kun kutaa tokkoffaa qophii keenya. Kutaa lammaffaa keessatti immoo qophiiwwan kan biroo ayyaana cuuphaadhaan wal qabatanii gaafiiwwan adda addaa kaa'anii jiru. Kanneen kana waliin deebisna. Isinis yaada keessan koomentii irratti barreessuudhaan jajjabina nuuf kennaa, sheer, laayik taasisaa, waan gaafii isinitti ta'e immoo gaafadhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo deebisaa kan isin deebisu ta'a. Waaqayyoon hunduma keenya faana ta'u ayyaana gaarii, ayyaana nagaa kan eebbaa kan jaalalaa hunduma keenyaaf nuuf haa taasisu. Wasbaata Lexaabeer.